Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Abbaan alangaa federaalaan himatamanii mana sirreessaatii dhimma isaanii hordofaa akka turan obbo Taayyee Danda'an wabiin erga mana hidhaatii ba'anii booda yeroo jalqabaaf har'a mana murtiitti dhiyaatanii. Deetaa ministeera nagaa akka turan obbo Taayyeen himataawwan 3 irratti saaqame keessaa 2 bilisa erga jedhamanii booda himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitti argameera jedhamee akka ofirraa ittisan ajajamuunsaa ni yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa waammatan 5 keessaa 2 kana dura mana murtiitti argamuun jecha isaanii ka kennan yommuu ta'u, manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa jecha ragaalee ittisaa hafanii dhaggeeffachuuf har'atti beellama qabatee ture. Hidhaa waggaa tokko booda wabiin torban dura kan hiikaman obbo Taayyeen yeroo beellama isaanii dursanii qe'ee mana murtichaatti argamuun eegaa turani. Ragaaleen ittisaa obbo Taayyeen dhimmicha ni beeku jechuun waammatan keessaa tokko ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimedidha. Ta'us waamichi xalayaa isaan hin geenye jedhamuun hafuu isaanii himamee jira. Kaan kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee, ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa akka ta'an aadde Caaltuu Saaniidha. Akkasumas ministeera nagaa akka turanii fi dhiyeenya ambaasaaddara ta'uun kan muudaman Binnaalfi Andu'aalemii fi poolisa federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa akka ta'an Komishinaritti aanaa Malaakuu Faantaas kanneen waamichi taasifameef keessaati. Ambaasaaddar Binnaalfi Andu'aalem fi Komishinarri itti aanaa Malaakuu Faantaa kanaan dura dhaddachatti dhiyaachuun jecha isaanii kennaniiru jedha gabaasni argame. Manni murtichaa jecha ragaalee hafanii dhaggeeffachuuf har'atti beellamee ture. Haa ta'u malee ragaalee ittisaa hafan 3 keessaa namuu dhaddachaarraa irratti hin dhiyaanne. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa akka ta'an Caaltuu Saanii waraqaa waamichaa erguu kan hime manni murtichaa xalayaan Caaltuu Saanii biyya alaa jiraachuu isaanii himu akka isaan qaqqabe himeera. Gama biraatiin abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'aa mana sirreessaatii ba'uu isaaniitiin ragaalee ittisaa isaanii ofiif akka waammatan mana murtiitti kan iyyate yommuu ta'u, manni murtichaa yaada gama abbaa alangaan dhiyaate kuffiseera. Dhumarrattis manni murtichaa jecha ragaalee ittisaa himatamaa dhaggeeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 6 bara 2017 beellama qabachuu isaa gabaasni bahe ifoomsee jira. Odeessa itti aanuun uggurri dhaabbilee hawaasaa siviilii 3 irra dhiyoo kaa'ame ka'uu isaa himame. Uggurri abbaan taayitaa dhaabbilee siviilii Itoophiyaa kaa'ee ture kun akka ka'e maddi oduu Addis Istaandardii gabaaseera. Sadaasa darbe wiirtuu dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii waldaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa mirgoota namoomaaf gochaalee dantaa biyyaa miidhan irratti hirmaatan jedhamuun ugguramanii turani. Namni dhaabbilee 3 keessaa tokko keessatti hojjetu Addis Istaandarditti akka himetti dhaabbileen 3 xalayaa har'a abbaa taayitichaa irraa ergameefiin uggurri isaanirraa ka'uu hubataniiru. Abbaan taayitichaa kaafamuu uggura kanaaf sababa akka hin dhiyeessine kan himame yommuu ta'u, akka hubannoo keenyaatti abbaan taayitichaa sababa murtoosaa deeggaruu hin arganne uggura keenyas kan kaase kanaafi jedheera. Uggurri kun yeroodhaaf kan darbee fi dhimmoota jedhaman akka qoratuuf kan yaadame ta'uu himameera. Haa ta'u malee dhaabbanni isaanii seera kamiyyuu akka hin cabsinee fi kanaan dura akeekkachiisni laatamee fi akka hin beekne ibseera. Uggurri kun dhaabbilee sagalee ta'an irratti kan xiyyeeffate dirree siviilii kan sarbuu fi bilisummaa dhaabbilee daangessuuf yaalii godhame jennee amannaa jechuun hime. Abbaan taayitaa dhaabbilee siviilii Itoophiyaa ji'a sadaasa darbee dhaabbilee kanneen ugguruu hordofee giddugalli dagaagina mirgootaa fi dimokiraasii ibsa baaseen gochaalee uggura kanaaf akka sababaatti eeraman dhugaa irraa kan fagaate jechuun ibseera. Dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaaf falmanis murtii kana qeeqaa turaniiru. Odeessa itti aanuun Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee irra ga'uu isaanii ministeerri muummee Turkiyyee ibsanii. Hooggantoonni biyyoota lamaanii mariidhaaf Ankaaraatti wal arganii jiru. Marii jaarsummaa Turkiyyeetiin hoogganamu kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimedii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mahammad fuulleetti wal arganii jiru. Marii kana booda wal hubannoo irra ga'uun labsii waloo tolfataniiru. Ministeerri muummee Turkiyyee ibsa waliigaltee booda miidiyaaf kennaniin qondaalota biyyoota lamaanii galateeffatanii jiru. Milkii kanaanis araara seena qabeessa jechuun ibsanii. Waliigalteen kun waan darbee dhiisuun gara fuulduraa irratti fuulleffachuudha jedhanii Xayyib Erdogaan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Atakaarootti kaseenan jalqaba bara faranjootaa bara 2024 irraa kaasee yeroo Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessitee kaaseeti. Soomaaliyaan waliigaltichi birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa akka sarbu waliigaltee seerotaa fi idil addunyaa kan sarbu jechuun himachaa turteetti. Sababa kanaan muddamni jabaan gaanfa Afrikaatti dhalatee ture. Turkiyyeen Atakaaroo biyyoota lamaan jidduu kana salphisuudhaaf
marsaawwan lamaaf qondaalota ministeeraa dhimma alaa biyyoota lamaanii Ankaaraatti waamtee turte. Garuu waliigaltee irra hin gahamne ture. Jaarsummaa marsaa sadaffaa biyyoota lamaanii ka Turkiyyeen mijeessite kanarratti bulchitoonni biyyoota lamaanii fuulleetti wal arganii wal hubannoo irra gahuu isaanii eda galgala ifoomeera. Bu'uura waliigaltee kanaatiin biyyoonni lamaan garaagartee isaanii mariidhaan furachuuf birmadummaa, tokkummaa biyyaa, walabummaa, daangaa walii, seerota idil-addunyaa, chaartira UN eeguuf waliigaltee heera gamtaa Afrikaa kabajuu irratti waliigalaniiru. Garaagarteewwan darban boodatti dhiisuun waan fuulduraa irratti tumsaanii fi waliin hojjechuu irrattis akka waliigalan eerameera. Somaaliyaan aarsaa loltoonni Itoophiyaa biyya Somaaliyaa keessatti kaffalaniif beekamtii ni kenniti jedha. Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa osoo hin sarbin mirga ulaa galaanaa fayyadamuu qabaachuu ishee Somaaliyaan beekamtii ni kenniti. Waliigalteewwan waloo akka buufata daldalaa, kontiraataa, liizii fi kanneen biroo kan Itoophiyaan akka ulaa galaanaa fayyadamtu dandeessisan waliin hojii irraa oolchuuf waliigalaniiru. Kaayyoo kanaaf mariin teeknikaa wal amantaaf fayyadu dhuma guraandhalaa dhufutti mijeessummaa Turkiyyeetiin biyyoota lamaan gidduutti akka eegaluu fi ji'oota 4 keessatti akka goolabamu waliigalamee jira. Gareen lamaan hiikaa fi hojiirra oolmaan waliigalteewwaniif tumsa Turkiyyeetiin akka raawwatamu waliigalaniiru. Oduu keenya birootiin loltoonni Juubaaland magaalaa kibba lixa Somaaliyaatti argamu to'atanii. Loltoonni Juubaaland magaalaa kibba lixa Somaaliyaatti argamtu Raas Kaamboonii guutummaatti to'annoo jala oolchuun isaanii gabaafameera. Loltoonni Juubaaland loltoota humna raayyaa Somaaliyaa Gorgor jedhaman kan Ahmad Islaam Mohammad Madoobeetiin aangoorraa buusuu barbaadu jedhamanii waliin waraana sa'aatii dheeraaf erga gaggeessanii booda magaala Raas Kaamboonii to'achuun Gaarowee onlaayiniin gabaaseera. Humnoonni raayyaa ittisa Somaaliyaa Gorgor jedhaman kunneen humna addaa Somaaliyaa mootummaa Turkiyyeetiin kan leenjifamanidha. Lolli kun kan eegale aleellaa miseensonni raayyaa ittisa Somaaliyaa poolisii naannoo irratti guyyaa roobii banan hordofee ta'uu eerameera. Haa ta'u malee lubbuun waraana kanaan darbe meeqa akka ta'e beekamu baatus misoomni bu'uuraa hedduun manca'uun gabaafameera. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa baaseen Ahmad Islaam Mohammad Alshabaab waliin hidhata qaba jechuun tarkaanfii seeraa akka fudhatu akeekkachiiseera. Bulchaan Juubaaland Ahmad Madoobee gama isaatiin mootummaa federaalaa aangoorraa isa buusuuf jecha loltoota isaa akka hin ergine akeekkachiisee ture. Loltoonni Juubaaland magaalaa Raas Kaamboonii fi buufata xiyyaaraa guutummaatti to'achuun gabaafameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.